Hi guys, jirtuu, hi family, jirtuu baga jiraatanii akkuma asirratti argitan kana sararatanyaa yookaan shaqaaliit yookaan hojjattuu yookaan kaddaamaa jechuudha. Kaddaaman yeroo ammaa kana yookaan sararatanyaa numa jechuudha. Shaqaaliitiin numa jechuudha. Akkana yoo jedhamu namoonni tokko tokko ni aaraa jechuudha. Anillee yeroo jalqabaatiif ni aaraa. يدربونهم على الأسماء وعلى الأرقام. شكرا. Egaa hordoftoota kiyya kanaa fi shaqaalitii jechuun duraan yeroo awwala dhufu sana aarsaa maaliif maqaa shaqaalitii yookaan maqaa kaddaamatiin maaf na waamanii jedhaan ijoolleen hedduuleen akkasuma ni aarti. Yeroo madaan shaqaalitii jettu wallaahi shaqqala jetti jechuun mucayyoo wajjin dalaynaa turre isiin mana ilmaa haadha ilmaa mana ilmaa dalagaa isiin mana haadha ilmaa dalaydi. Bakka yoo isiin shaqaalti yoo adada buna dhuganii uuma kenna shaqaaliitii malee nu waamanii jetti bakka wallaahi shaqqala jetti bakka gisee hunda akkanuma jetti. Akkasii hojjetanii maallaqa argachuun maqaa kanatu hojjetanii maallaqa argachuun maqaa kaddama yookaan maqaa shaqaalaa yookaan maqaa sararatanyaa yookaan maqaa hojjettuu nutti moggaasee malee birrii nutti moggaasee malee namni kamiituu ilma namaati jechuudha. Akkasii haa ta'u maal goona waa likkii bira ta'e miti dalagannee of jijjiirree gaafa biraa galle maqaan keenya sanii miti jechuudha. Akkasii salaamtaa isin gaafachuu hin daganne obboleeyyan kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota yuutuub chaanala kee jalatti argamtan hundi keessanuu xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne kan amantaa birallee ashamaa harka fuune baga jiraattanii nageenya qilleensa ransinaa qaqqabu kan haaraa dhuftanii baga nagaan dhuftanii ahlan sahlan fiikum marhaban fiikum baga nagaan dhuftan hundi keessanuu isin simadhee jira chaanala kee yoo isinitti tole seenaan laayikii sheerii gochuun viidiyoon kee yoo isinitti tole laayikii komantii barreessaa sabskraabii godhaa yoo isinitti tole jechuudha. Egaa gamanumaan gara viidiyoo shaqaalittiitii viidiyoon kee kanarra qabadhee dhufee yookaan sararatanyaa yookaan hojjetu yookaan kaddaamadha jechuudha. Hojjannee of jijjiiruu maqaa kana nutti bahee malee maqaan kun yoo nutti bahee rakkoon qabu nuti of hojjannee jechi namaa waa hedduu namatti moggaasaa jechuudha. Kanaaf rakkoon qabu hojjannee of jijjiirree maallaqa argataa jirra jechuudha. Maqaan dhibyoon bahillee rakkoo hin qabu namni tokko bu'aa bahii hedduu darbuuf waa hedduu fatanaa hedduu isa eeggata jechuudha. Qormaata hedduu isa eeggata. Kanaaf qormaata hedduu jala taree gaafa isa kana injifate hoo bakka guddaa gahaa jechuudha. Akkasuma akkuma asirra argitan kana afaanii wal barsiisaa jiranii jechuudha. Madaamiin kan itti hajamtu afaan isaan amma barsiisaa jiran kanaa miti yamiin yasaar rijil dahar baxin isa kanaa miti jechuudha. Kan isi barsiisan immoo gassil kannis kawii masih rattib oxboq kana malee rijleen yamiin yasaar guddaam wara kana maal irraa gooti madaamii jechuudha. Kuni astagfirullah lazim wallahi nama kolfisiisaa jechuudha. Madaamiin akka oseenanii kan isiin namaan jettu yalla kannisi yalla masii yalla naddifi وغسلي واطبخي nama man jetti malee yamiin yasaar guddaam rijleen baxine. Hedduu na kolfisiisa jechuudha bakka kanatti. Isiin garaa fi dugda kan kee dugda duuma yamiin bitaa mirga keetirra hajaa hin qabdu jechuudha. Kuni achi booda baratama rakkoon qabu. Kakanaa nama hin dhibu jechuudha. Warroonni amma haarawaa dhufanii afaan akkanatti barsiisii jedhanii barsiisaa jirti. Kuni rakkoon qabu. Kuni hojjetaa suuta gaafa ji'a lama sadii illee ni baratanii jechuudha. Yamiin yasaar yoosuu baratanii kan nama dhibu kami gannis gassilii kannisi massihi rattibiidha.
Afaan Arabaa yeroo ijoollee wajjin haasa'an jechuudha. Baay'ee nama hin dhibu jechuudha afaan Arabaa. Guddatee afaan ammoo afaan mucayyoon barsiistu kana afaan ijoollee wajjin yeroo ijoolleen garaagaraa kana yoo jettu maal akka isaan jedhaa jiran jechi sun namaa galaa jechuudha. Ijoolleen keessumaayyuu waa ajaja baay'istii jechuudha. Ijoolleen akkuma madaami ajaja baay'istii. Abba haada taabaana kana yoo isiin jettu yooma san namaa gala jechuudha. Rijleeyyaa, heddeeyyaa, daharii, rujuulii yoo isaan jedhan kun afaan namaa galaa jechuudha. Kan nama hin dhibu kan nama dhibu immoo kan biraati. Afaan barsiisuun keessan baay'ee bareeda ta'e afaan daruurii kan barbaachisu malee afaan amma rijleeyyaa, heddeeyyaa, baxnii, maalii, maarree kuni kun daruurii miti. Mulaazim daruurii kun. Daruuriin kan ta'e maali? Gasilii nadhifii massihii rattibii utbukii kana malee kan daruurii ta'e isa kana miti. Kanaan amma barnoota sharatanyaan addisiin harooti dhufu kuni barnoota maabaraawii isaanii wal barsiisu. Sanbichaa miti amma dubartii deette yookaan dubartii dadhabde yookaan maanguddoo akkamitti akka Arabiyaarraa algarraa gadi buusan akkamitti akka Arabiyaarra kaayanii maaltu aferii kana yoo hojjetan amma kana duraanii warroota mustashfaa keessa hojjetutu kanniin hojjetaa jechuudha. Sarratanyaan nama dulloomaa yookaan nama dadhabaa idmeen achi deeme yookaan dubartii deette yookaan dubartii dadhabde addatti qaxaramaaf jechuudha duraan. Amma nadaafallee numa hojjechiisuu hedanii dulloota olkaa'uu dadhabdellee numatu fuudhee Arabiyaarra kaaya. Amma waan akkana kana barsiisaa jiranii jechuudha. Viidiyoo sanirratti dubartii deette, dubartii dadhabde, dubartii dulloomte. Namoota dulloomee idmeen achi deeme ol fuudhanii Arabiyaarra kaa'u. Wallahi ni ulfaata. Hojiin yoomnu xiqqaate. Hojii manuu dabalan malee isaan hojii manuu dabaluu yaadan malee mindaa dabaluu hin yaadanii jechuudha. Hojii dabaluu yaadan malee mindaa dabaluu hin yaadanii. Kanaaf akkuma hojii namaa baay'isan kana osoo mindallee nama baay'isuu yaadanii mindallee nama dabaluu yaadanii bareeda. Wallahi rabbi alaaf carraa keenya rabbi haa tolchuu. Of duratti immoo isaan manumaa ijaara jechuun hin hafu. Amma immoo hojii adadumaan hojii kennanii jechuudha. Hojii akkamitti akka daa'ima guddisaa duraa ni jirra. Mana qulqullinni duraa qulqulleessaa jirra. Amma immoo akkamitti maanguddoo idmeen achi deeme ol fuudhanii Arabiyaarra kaa'u waan akkasiisan barsiisaa jiranii jechuudha. Amma yeroo ammaa kana viidiyoon isaanii TikTok irra hedduutu jira jechuudha. Ka haala kanaan barsiisaa jiranii akkamitti daa'ima sabiyyii akkamii akka guddistu daa'ima sabiyyii akkamii akka qabattee akkamii akka sossobdee rafte. Uummanni rabbiin nu haa laaffisu hojii cimaa filatee yeroo hundaa nu baasa jechuudha. Rabbiin fayyaa fi nagaa humna rabbiin nu haa kennu. Dandeenye waan mara as geenne ka of durallee isumatu jira. Nama humna qabaatee fayyaa qabaatee dalagatee of jijjiiree maatii ofiitti nagaan galu rabbiin nu haa taasisu. Ijoollee keenya kan haaroo dhufanillee rabbiin humnaa fi fayyaa isaanii haa kennu. Haga afaan baratanii waan isaanii ta'uu fi waan isaanii hin taane ofirraa mormanitti kan hojjedha jedhanii hundaa hojjetudha. Garuu rabbiin isin haa laaffisu suqaan qadatanii baratanii haga tokko namni kuma tokkollee odoo ofirraa mormatee waa ofirraa mormataa jechuudha. Yoo afaan hin beekne waan humni isaa hin dandeenye dalagaa jechuudha. Keessumaayyuu namni guddaan ol fuudhanii Arabiyaarra kaa'anillee ni ulfaata. Akkasuma gaaziin dabbaa kunillee ol fuudhanii kalee namatti ta'a jechuudha. Wantooti ulfaatan wantooti humna keenya ol ta'e kaleen ijoollee hedduu miidhaa jira jechuudha. Dhibee itti ta'e. Kanaaf namni kana nu hubatu hin jiru yoo rabbiin tokkochi kaaliqni dachiif samii uume yoo nu hubate malee. Kanaaf innummaan nu haa tiisu nagaan maatii keenyatti nu haa galchu. Nama yeroo gabaabaa keessatti of jijjiiree maatii ofiitti nagaan galee rabbiin nu haa taasisu. Rabbiin fayyaa fi nagaa nu dhabinii bakka deemnee bakka dalagannutti maatii nagaa maatii gaarii uummata gaarii bira rabbiin obboleeyyan keenya mara haa qubsiisu. Nama galee ifaajee ofiititti aara galfatee rabbiin hunduma keenyaa nu haa taasisu. Biyyi hambaa nutu deemee itti dhufaa jira. Kanaaf karoora nu baasanii jechuudha.
Rabbiin keerii haa godhu daa'imman guddisuun duruu jira nadaafalleen duruu jira akkasuma nyaata godhulleen duruu jira jechuudha. Garuu namoonni afaan sirriitti beekan ofirraa haga tokko mormatanii jechuudha. Daa'imnillee isuma nyaannillee isuma nadaafalleen isuma. Amma kanarrattillee maanguddoo ol fuudhuun kunillee nama miidhaa jechuudha. Maaliif hojiin isaanii hisaaban qabu. Osoo rabbiin dhugaa godhee of duratti raftiin sararatanyaa kenname baay'ee tokko namatti tola. Maaliif waggaa lama hanga xumurrutti mana tokko keessatti waggaa lama hanga xumurrutti hojjechuu malee rahaan hin jiru. Rabbii rahaan waa kennu. Viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti deebinutti baay'ee turtii gaarii.